Egaa hordoftoota kiyyaa egaa biddeena tolchee ittoo hojjedheen booda maashaallah harmeen kennee tollee dadhabbiin eegdee turte kennee tollee haala kanaan dhiyeessine jira maashaallah tabaarakallaa laaqana bareedaa ta'e jechuudha daragee jira asitti biddeena ilaalame akka bareedu biddeena xaafii diimaa bashurreen mana kanallee ni jirti maashaallah sinchaa biddeen hedduutu akka namatti tola agartanii waaw hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura asitti illee kun godhee raawwadheera waa hunda har'aan tanatu hojjete jechuudha mana harmeetiyaatti mana haadhatiyaatti hundumaafuu na waliin tura salaamtallee hin dagannee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammoo maal fakkaatu isin jecha na bira bareedu alhamdulillah isin biras bareeda katee hawwii kee yeroo kamiitiyyuu egaa itti aansuun har'aan tana akkuma argaa jirtan kana mana haadhatiyaa jira dhugaa dubbachuuf amala natti ta'ee jira amma harmeetii bira ji'a sadiin turuu osoo hin deemin jechuudha baay'ee takka ture ji'a afur baay'ee ture garuu amma as dhiyeenya kana turuu hin danda'u fuulli keenya itee jira ribaa ka'ee ganama ribaa ka'ee ciree nyaannee geessinaan immootu ani ixaana aarsuu ijaarsa mana keessa aarsuu hedduu jaalladha mooraa keessallee jechuudha gibbiin baay'ee bal'aa miti alhamdulillah hundumaafuu ixaana gargaarratti fisan keessa ijaarsa kaayee lixii qal'isnee turre lixiin keenya kun haala bareedaa ta'e nu garagalee jira maashaallah aflanyaa garuu garagalee jira akka galgala bukaa'ee akka tasaa ta'ee aflanyaadha haa ta'uti biddeena alaa bitanii fayyadamuu yeroo ammaa kana rakkoo biraa namatti fida kanaaf aflanyaa san go'anii nyaatu wayya haa ta'uti kun akkuma argitan eeleen tanaa eeleen tajalaa booksii hin qabne ta'ifaa taate jalaa booksii hin qabdu taadhatiyyaa garuu maashaallah wallaa jaaladheera yeroo sadiitti godhee jira kanaan hojii sadaffaadha yeroo lama tolchee jira tanaan dura yoo dhaqeen tolchaa fi natti tola eeleen hedduu namatti tolti namoonni eelee ifaa kana qabdan honni eelee nama jalaa balleessu tokkoffaa daabboo irratti garagalcha anam eelee tiyyesan wallaahi akka badaa bakka akka nama babbaqaquu taatee yoo rigan laslas hin jettu garuu biddeen nama kaasti sababni isin laslas hin jenneef garagalchaa irratti godha gize kamoonni garagalchaa qursii hin bitu daabboo jechuudha baay'inaan harka caalu kanaafuu odoo ka daabboo sana qopheeffatanii bareedaadha amma egaa kanatti kararraa kakkaasnee qopheeffannee geessine booda kallattimaan eelee teenya lokkoosna jechuudha asii lokkosanii gara sii lokkosan duraadha sii lokkosee akkasii miti gara girgiddaatirraa bireekarraa jalqaba kan lokkofamu naan jette ummina bira gadi baataa turte waan achi ibsu hin ifnena egasii asii deebise kunoo asirra bireekarii kana qabdi bireekariin kun baay'ee bareedaadha isa kana jalqaba isa kana lokkoosnaa eegasii immoo takaree kan dur jalqaba lokkoseesan ibse jechuun ibsee naan ifne waan jedhuun jalqaba gubbarraa lokkosinaan jette amma gubbaa lokkosee wasii lokkosu kun iftee jirti maashaallah ammaan tana maal goonarre biddeena kana tolchinee ittoo hojjennee buna danfisnee du'aayii haadhaaf abbaarraa fudhannee shaashambaa jenna jechuudha hordoftoota kiyya egaan bakka ga'ee marattuu viidiyoon waraabaa hojii kiyya waan ta'eef jechuudha hin ifadhu egaa eelee ta'e lokkosineen booda waan ittiin rigu osoma soqu ixaana kana agartanii ixaana dhiyootana na biratti walitti qopheessa namoonni barbaadan na biratti ni argatanii kan haadhota kiyyallee akka hotiyallee ergu ka ofii kiyyallee fayyadamu kan gurgurullee jechuudha ixaana gosa hedduu walitti makeeti gizee maraa ordarii kan ammaaf kennu isifillee ummitiyallee akka hotiyallee addatti fidee fi ture wallaahi akkamitti akka finne hin beeku guddaa fide garuu amma kanatti galee jira guyyaa muraasa keessatti jechuudha haa ta'uti waaw maashaallah tabaarakallaa ixaanaaf kun osoo hin qabatin yoo an dhaqe anaa miti jechuun na baratan harka yoo baratan namni amma ummiin ixaana waan fide gizee maraa ixaana barsiisee jira waan ta'eef hin bitaniyyuu manatti yoo dhaqee waan fiduuf jechuudha yoo dhaqee jabaa godhee fidaa fi bakka gizee birallee osoo namni faa gizee dhaqutu jira jiraatu baate yoo dhaqu bunaaf ixaana ni fidaaf jechuudha maashaallaadha akkasii ixaana keessa buufnee ka feestaala keessallee meeshaa ixaanatti keessaa naqee fi feestaala keessa akka gadi jiraan jijjirne amma immoo itti aansuun waan jalqaba ixaana naquuf iyyuu miti waan eeleen rigu osoo soqu ixaanni feestaallee keessa jira kan guyyaa san fide eegasii keessaa naqee fi asitti immoo waan eeleen rigan qopheessuudha deemna jechuudha shiroo waan isaan agarree shiroo zayitiidhaan jechuudha kanaafuu kun shiroo kana godha zayitii akka ittiin guddanne asitti naqotu jira akkuma argaa jirtan kana shiroo fi zayitii waliin geenne itti rinnaa jechuudha hordoftoota kiyya kun haala kanaan qopheessitee jira riddulleen kunooti kanarra goonee eelee ta'e arganne biddeena keenya tolchina jechuudha hordoftoota kiyya gaduma viidiyoo kanatti na waliin tura haawwanni kaa biddeena haphiin jaalatanii biddeena haphiin jaalatan waan ta'eef furdisee hojjedha garuu biddeenni aflanyaa ta'uu oolu
haa ta'u isin turtii gaariin waliin qabaadha. Viidiyoo laayik sheer gochuuf hin dagatina. Akkasumallee mootu viidiyoo babbareeda isiniif gadhiisa inshaallah. YouTube ni kiyya gizee tokko ol ka'a, gizee tokko gad deebi'a, gizee tokko ol ka'a. Maaliifti wal keessa hojjetaa jira. Ka meeshaa, ka nyaataa, ka fuulaa wal keessa hojjetaa jira waan ta'eef xiqqoo akkas dansaa natti fakkaatu. Inshaallah warri meeshaa YouTube biraat irratti gad isinii dhiisa. YouTube haarawaa irratti achirratti ilaaltan meeshaa keessan asumaanuu isin beeksisaa jira. Namoonni firaasha ta'e meeshaa na biraa qabdan YouTube kama biraatiin YouTube meeshaa addatti banee achirratti gad isinii dhiisa. Isin immoo achirratti ilaallattanii kanaan sheerii isinii godha jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu subscribe gochuu hin dagatina. Hundi keessanuu iyyuu inshaallah gizee an akkas godhetti namni meeshaa na biraa qabdan ammaan tana viidiyoo kan inni itti aansee gad isinii dhiisa. Safeediin gara jalaatti niqee sirriitti faqafaqanii garuma gubbaatiin irraa baasa. Safeedii kanaan baasee iyyuu danda'anii haphisanii baasa. Kun immoo yabbuudhanii ulfaata eelee irratti gad ulfaata. Haa ta'u biddeenni keenya bittaa jalaa bahee jira. Biddeena biturra haga fedhe aflanyaa kana gadi tuute aflanyaa godhuu wayyaa. Kun garuu maashaallaadha. Waaw dhiqoonni furdisee akkanatti jaalatti yaatiti. Biddeena haphiin jaalattu. Dhumarra mee yaada isillee irraa fudhanna. Tolchinee yoo geessineen booda kunoo itti rigaa jirullee wanneedha shiroo fi zayitiidha. Laala bakka amma kana gurgurraatti kana garagalchaa itti gooteeti. Garagalchaan akkana gootee leewwanni tana jechuudha. Yookaan isin jalaa ta'e immoo shiboo xiqqoo takki shiboo baay'ee daqaaqii takkaa fi soogidde zayitii waliin gootanii bakka akkana ta'e kan irraa riddanii irraa balleessuu dandeettan jechuudha. Garuu yeroo baay'ee xiqqaatti godhan naamusaan bira teettanii osoo inni gadi hin qabne yoo hin godhini akkas ta'a jechuudha. Maashaallah biddeen jalqabaa haala bareedaa ta'een irraa nu ga'ee jira. Egaa biddeena keenya tolfannee geessinee ittollee hojjannee laaqana dhiyeessina jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa namoonni gaafilee garaagaraa na gaafattan inshaallah ol dura duubaan isiniif deebisa. Asitti daa'imatti na waraabaa jira. Ka olii gadi birbir gootee kaameraa hagasitti waa ta'uuti. Maashaallah daa'imman takka takka nama guddaa caalti. Namni guddaan nama ifata waan ta'eef nama hin waraabu. Amma daa'imatu na waraabaa jira jechuudhaana akkasitti hubadha olii gadi birbir jedhe akka hubattan abdiin qaba. Garuu hundi keessan obboleeyyan kiyya laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatina. Persentiin gimmaashni warri yuutuuba kiyya laaltanii sabskiraayibii godhamu sabskiraayibii godhamumaa isinirraa hin hir'atu. Warri dura sabskiraayib gootan laayik gootan sheer gootan akkasumas egaa haamileen na bira jirtan ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa isin jedha. Kaawwan keessanillee wanti isinirraa hir'atu hin jiru laayikii gochuu hin dagatina. Yaada keessanillee barreessaa isin jedha obboleeyyan kiyya. Meeshaa bakka garaagaraa warri na gaafattanii bakka kaluu malee geessuu hin danda'u. Garuu meeshaa keessan haala bareedaa ta'een meeshaa qulqullina qabu isinii qopheesse maatiin keessan isin dhufanii yoo fuudhan jechuudha. Ani ka dhiyoo geessa fakkeenyaaf haga saguree ni geessa, asallaa saguree itayyaa dheeraa bakka dhiyoo kana ni geessa. Ka diqqoo hiixatu natti hin tolu jechuudha. Obboleeyyan kiyya dhiifama guddaan irraa ta'a. Akkasumas shiitii babbareeda namoonni barbaadan baay'inaan illee ni jira jechuudha. Ijoolleen keessaan na gaafattan galuu hennaa shiitii si biratti ni argama. Baay'inaan warri jettan gatillee madaalawaadha isin ilaala. Waaw maashaallah biddeen akkam namatti tola. Kanaaf dhuftanii narraa bitachuu dandeettanii uffata dhiirallee binxisiisan biratti ni argattanii kaawwatallee yoo barbaadan ka gabarii qabuuf ka gabarii hin qabne garaagarummaa qaba. Isin akka fedha keessaniitti irratti ordarii godhachuu dandeettanii shurraabii kaawwatallee walumaa galatti wanna barbaadan bunaaf sukkaara dabalatee aspeezaa zayitii dabalatee haadha keessan gammachiisuu dandeettan jechuudha. Haala kanaaf biddeena keenya gara xumuraa geessuuf deemna hordoftoota kiyya. Warri hagamana waliin turtan hundi keessanuu bakka laayikii quba fakkaattu san quba guddaa fakkaattu san gattuqa. Yaada keessan illee barreessa. Yeroo takka takka haadha keessan biratti an wallaahi haadha tiyya bira jechuun waan hiriyyaallee baay'ee hin qabneef na fakkaate. Umiti bira deemee hojii haasawee taphadhee kam hedduu keessa kiyya gammada. Waan biraatii miti hojjetaa nyaata hojii nyaadhee buna danfisee buna hojii dhugee hojjedhe bakka gammachuu addaa wayiitu natti dhagahama jechuudha wallaahi. Kanaafuu yoo dhaqee isin akkan hojjedhu hin barbaaddu. Akkan hojjedhu hin barbaaddu bakka amma daamaan amti yoo dhaqee achi dhandhaan bakka taa'ee dimsii gamanaan mataa jala nageetti gamanaan natti uffifti wallaahi. Inna amma giddimaan hojjechuu eegale. Gize dura akkasii azaana goote jechuudha. Sitti qorraachi biyyi sayinoo ajette amma giddimaan bakka viidiyoo waraabatu jedhe yoo ani hujii jedhee maashaallah tabarakallah wallaahi namoota jechuun amma waa'ee yuutuubii namni guddaan hin hubatu miti isin garuu waxxaatii caalaa hubatti. Ani hujii jennaan wanna ati hujii jette kamuu itti amana akka ati waan badaa hin hojjennan hin beekan jetti yeroo duraanii nutu jechuudha. Viidiyoo jedheetiin ka amalee nan hojjechiistu ittiin tolu jechuudha. Garuu viidiyoo jedheetiin ka'ee waan dalage
na deeggarti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gumle siititti sirriitti na deeggarti. Kanaafuu ammaan tana yoo akkanuma jedhisee viidiyoo yoo an silkiin illee nu raamne onni jettu. Kanaaf viidiyoo jedhee ka'ee dalagee laaqana godhee buna danfisee waxii hojjedhe anaa keessi kiyya waa hedduu natti tola. Isiin gattaa ullee hin barbaaddu garuu bakka hojii tanatti dhiisti jechuudha. Maashaallah yeroo takka haadha keessan hojii haasaa xabaadhaa wanti haadharraa dhoofamu hin jiru. Haati ofii waa hunda ofiiti. Haati ofii waa hunda dursa baqa akkam jedhee isinii hima. Wanti haadha ofii namaa gahu hin jiru. Warri hawwata keessan qabdan kana qabna kana qabnu jedhina akka qabdan irraa isaan gammachiisa. Yoo man qabaatiin bira dhaqii hojii gargaarii buna danfisii fi wallaahi dhugaa isin jaa hedduu gammachuu namaaf kenna. Namni hawwanni keessan immoo gara fuula Rabbii deeman Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Kan jiran immoo Rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Haati ofii yeroo kamuu bakka gaariin si hawwiti. Ka bakka gaariin si hawwu ka hamtuu kee hin barbaanne ka imimmaan kee arguu hin barbaanne haadha kee qofa jechuudha. Kanaaf haadha keessa waan qabdaniin kunuunfadhaa waan qabdaniin jechuudha. Ta qabdurraa gaafa kennite du'aa inni sun kasan caalu bakka sii buusti jechuudha. Kanaafuu kanan qabu gaafa qabu godhaaf hin jedhin hidhattee uffata isaanii irraa miiccitee hojjettee waan guddaadha. Buna danfistee fi mana irraa gaxxaraddee waan guddaadha. Ka waan kamuu caalu jechuudha. Hordoftoota kiyya akkanan isiniin jedha. Kunoo biddeena keenya loo margaa jirtan kanan aflaanya ta'e garuu in fufurdise anillee baay'ee garmalee aphiin jaaladhu garuu isirritti illee furdaa san hin fedhu. Madariin immoo akkanatti feeti furdaa barbaaddi. Waa gurguruu edaa qaphistuuf sin jetti. Kanaafuu akkuma isin barbaaddutti godhee fi eega biddeena goonee geessin immoo gara ittoo kennaa ceena jechuudha. Hordoftoota kiyya akkanan isin jaa wanni balleessee yoo jiraate wanni hagammaa dubbadhe keessatti wanni an balleessee yoo jiraadhe dhiifama isinin jaa ilmi namaa jechuudha. Dubbii keessatti osoo hin beekin fa'aa waan nama mufachiisu haasa'uu barbaada. Ani garuu uumama kiyya irratti namni illee akkana tokko hin barbaadu. Ani illee nama tokko hin barbaadu. Afaan kiyya keessaa jechuun wanni hin taane akka ba'u hin fedhu. Namallee akkasuma tuquu hin fedhu jechuudha. Hordoftoota kiyya gara xumuraa ga'uu kaane kanaaf yoo balleesse dhiifama. Warri chaanaala kiyya haarawaa taatan subscribe gochuudha maatii kiyya ta'a isin jaa obboleeyyan kiyya warri jalqabarraa na hordoftan like share gootan immoo hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja Rabbi yaadaan muraada keessan hunda isin haa guutu bakkuma isin jirtanitti dura duuba keessan isin haa eegu. Kanaafuu ulfaadhaa galatooma isin jaa biddeena keenya haala kanaan xumurre ammanta namooti kunoo itti hojjetudha deemnaa. Egaa akkuma obboleetti xiqqoo gabaa ergeen ture waan bibbittee dhufte kanaafuu amma akkam hojjan lallaallee hojjetu yenna haga dhumatti tura isin jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kaarotiin jira as keessa dinnichaa kaarotii goommana waa hedduu jira kaalaallee ayinaa lamas ta'u sadiis ta'u goommana hedduu jaaladhaani maashaallah goommana bakka waan kamoonuu hin madaalu baay'ee jaaladha jechuudha. Kanaafuu goommana illee ni hojjannaa goommanni shakkii hin qabu. Egas akkam akka hojjannu hoolumaan laallaa turtii bareedaa na waliin akka dabarsitan abdiin qaba. Warri mootu meeshaalee mana keessaa nagaafattanii turtanii ani isin jalaa jadhisi asumaanuu dhiifama waan mana hin jirree fi ammaan tana garuu isin deebee eegaa sallaalleen booda biddeena xiqqoon na hafee ture jiddumaan feestaala maal akkasiin bittee dhufte laale. Egaa biddeena keenya haala kanaan eega xumurreen booda ittoo keenya hojjannaa jechuudha. Eeleen xiqqoo garachaanuun haayileen hin qabdu. Haa ta'uti maashaallah haala bareedaan natti toltee jirti. Eeleen tuni hedduu natti toltee jirti. Yeroo jalqabarraa san ittiin baranne iyyuu min jechuudha. Jechuun namni ibidda barate kun ifarratti dalagatee baay'ee garaa hin ga'u jechuudha. Akkasitti itti toluuf yeroo itti fudhata. Amma garuu natti toltee jirti jettee jirti. Haa ta'uti kun amma hagam biddeena geessu isaan goommana qanaxxasaa jiranii sisteriin illee dinnicha qoncisaa jirti. Harkaan jechuudha dafnee harkaan hojjechuudha deemna qoncisanii sirreessanii naa qopheessuu jedhanii ani mootu biddeena kiyya tolchee hin geessine ifaan qabdu eeleen itti qadadaa tolchee asitti dinnichaa baasne qaayisirii baasne qaayisiriif dinnichaa waliin hojjanna. Kanaafuu haala kanaan qaayisirii qaqqabsine jirra jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa asitti qaayisirii kun akkuma argaa jirtan kana eeleen geessine kanaafuu sister immoo na qopheessituun immoo ni dalaga jechuudha. Asitti immoo shunkurtii fi timaatii walitti daakuudha deema.
maashinii kana yeroo jalqaba dhufisan bitee fi anatu bitee fi haadhatiyya garuu amma bita jedhee gizee deemu waata akka ni dhabe kan lammaffaa malee tokkoffaa isaa jechuudha. Wallaahi laazim akkamii akka namatti tolu gizee lama bichaa gadi qabdanii uumasan waan isin daatatan akka ajaa'ibaatti daakaa maashaallah waggaaf deema wadda bitee fi tokkoffaa isaati jechuudha. Tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa qaba maashiniin kun inni kun tokkoffaa isaati waan barbaadan akka ajaa'ibaatti daakaa kana biraa sakanditti daakaa jechuudha. Asitti istoofii kana istoofii naabiti siinaan jette ani gizee siinaan jette sanitti hin binnee fi wallaahi kan rabbaanee bitanii humna takka haayiliin qabu waa takka ani istoofii akkana argee hin beeku hagamma istoofii hedduu fayyadamee jira garuu akkana kan argee hin beeku akkama akka ta'e hin beeku an haayilii waa takka hin qabu. Haa ta'uti amma ittoo keenya dalaguudha deemnaa desitti zayitii keenyee kun akkuma argartan kana waan lama sadii dalaguudha deemaa jalqabarra garuu mee maal akka dalagnu wajjumaan laallaa warri hagammaa jirtan laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Sagaleen ijoollee keessanii jira dhiifama isiniin jira obboleeyyan kiyya viidiyoo gizee hojjetan ka baay'ee takka rakkisaadha editii gizee godhan namni yoo nama bira jiraate namaan callisaa jechuun ni ulfaata ijoolleen jirti baqa baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf isin immoo walgotarree laayikii gochuu hin dagatina ilaala namni tokko yuutuuba kanarratti kan waa dalaguu fi waan sanirraa waa bu'aa argachuuf jechuudha. Kanaafuu isin immoo itti baaftan hin jiru laala ittiin boohara isin hin jaa egazeetiin keenya danfe aga tokko kunoo qayyisiritti timaatimni hin galu garuu timaatimni ittiin baa'annee walitti daake waan ta'eefani garagaratti yoonni gochuurra bakkuma tokkotti daake jechuudha. Shunkurtiif qayyisirii hundaafu qayyisiriitti hin galu haa ta'uti homaa rakkoo hin qabuun baa'annee waan ta'eef ammaan tana eega kanatti waliin bilcheessiniin booda qayyisirii keenya haala kanaan qaqal'isameetiin hin cirame itti nadha. Qafa qullee ni danda'ama garuu hedduu qaqal'aadha waan ta'eef haala kanaan illee bareeda. Haala kanaan qaqal'isnee cirre kana itti nadhee eegas wali diqqoo eega turreen booda dinnichaa itti galchina yookaan moosee itti galchina jechuudha. Kunoo ni argitan jedheeti yaada. Istoofii waa takka haayiliin qabu siin jaa obboleeyyan kiyya. Ani istoofii kanarratti kiyya irratti baradhee kanarratti abadan ibidda irratti naa wayya. Baay'ee takka haayiliin qabu bakka suuta jedheeti. Ani istoofii marraa ta'a waan isaan aangalee dhugaa dubbachuuf. Istoofiilleen kun kaa'onneeti tokkoffaa isaatii miti. Kashakalaa kun fayyadamee hin beeku garuu adda natti ta'e jechuudha. Istoofii waan hagammaa fayyadamee kan kanatti haayilii du'aa qabuun agarre. Elektiriika irraa miti. Istoofii marraa rakkoon jira jechuudha. Haa ta'uti halichaa keenya haala kanaan aqlallaa jira. Asitti immoo distii lammataa irra kaa'ee jira. Distii lammataa kanarratti immoo misira godhuudha deema. Kan irratti naqee jira qayyisiriif dinnicha kanaaf distii irra kaa'ee zayitii haganaa ga'uuta akka itti godha jechuudha. Ni mul'ata jedheeti yaada garuu diqqoo birbir jira ijoolleetu na waraabaa jira waan ta'eef egaa daqiiqaan isinitti dheeratu malaa hundumaaf warri hagammaa laaltan laayikii jiddumaan tuqaa barreeffama bakka mootu koomentiitti yaada keessan barreessaa ammaan tana dinnichaa yookaan moosee keenya itti galchineeti jirra biddeen dura godhamee bahee haadha kaa maashaallah. Hojii hagana nama tokkorraa qabu jechuun diqqoo miti isinii galaa miti. Kanaafuu hadhaan tana biddeena keenya hojjannee ittoo keenya dalagne gara dhumaatirra buna danfisne shaashamba janna jechuudha. Hordoftoota kiyya yoo isinitti tole isin immoo laayikii sheerii godhaa waan isin hin galle warri na gaafatu barbaadda yoo jiraate immoo na gaafachuu dandeettani. Egaa dinnichaa keenyatti nadheen booda asitti zayitiin keenya yoo nu danfe shunkurtii itti galfannaa jechuudha. Hoomaan jedhu laala suuta jedheetiin hin danfaa jira. Oo'aa jira maal danfaa miti istoofiin hedduu du'aadha. Haa ta'uti ammaan tana kunoo timaatima shunkurtii reef daaklesan haala kanaan itti goonee jirra. Kunoo bakka takkatti daakuu kiyya isa waa sadiin hojjedhu san hunda yookaan waa lamaaf illee yoo ta'e gargaaratti shunkurtii ciraa oolurra haala kanaan qusannaaf illee bareedaadha waan ta'eef akkanatti bakka takkatti waan daakeef akkasii rakkoo hin qabu jechuudha. Qullubbiilleen keessa jira. Kanaaf ammaan tana waliin geennaa misira keenya hojjanna jechuudha. Waan tokko yoo barattan waan akkasumatti eeddan jechuudha. Istoofiin kiyya kun ka duraanii sunillee hedduu haayilii qaba. Kaama dheen katachisuun immoo inumaayyuu itti godhuun baay'ee namatti tolu jedha. Haayilii hedduu qaba inni jechuudha. Yoo lakkoofsa ga'aan irra kaayan malee. Egaa asitti immoo goommana gurraachaa fi kaarotii wajjin dalaguudha deema. Haga kunnaa bilchaatu asitti misira keessaa guuradhee qulqulleessee irraa dhiqee itti naquudhaaf qophii taasisa jechuudha. Hordoftoota kiyya
egaa kan namni gizee tokko yoo akkanatti waa baay'ee hojjettan tokkoffaa fakkeenyaaf amma ka guyyaa hojjettan guyyaa kana jechuudha kamisaa yookaan laaqana gizee hojjettan waxii tokko waxii sadiin kana hojjettan irbaata illee hojjettan jechuudha ni barakata waan ta'eef ayina lama sadii yoo ta'e diqqoo fayyadamtanii yoo waan tokkicha hojjettan garuu guyyamatti dhumate galgala illee ka biraa gootan jechuudha kanaaf diqqaatullee akkanatti ayinaan godhuun yeroo lamaanii fi akkan dalagne zayitii qusatuuf illee shunkurtii illee qusatuuf nama tajaajila asitti ka dinnichaan keenya bilchaatee jira ashabootti goona akkuma argartan kana kaameraan diqqoosii takka jira takka ol jedha egaa umara kun qamuun mul'ata jedheeti yaada amma waxii ayina sadii kana hojjannee miti amma misaaf hojjannee haga galgala iraatallee nagaa yookaan laaqanaaf hojjedhe kun laaqanaa fi irbaataaf illee ni ta'a jechuudha kanaaf diqqeessanii ayina lama sadii hojjechuun bareedaadha bilchaatee jira kanaaf misira keenya irraa dhiqeet itti godha jechuudha hordoftoota kiyya egaa san duratti qaaraa keenyatti goonee jirra ni argitan jedheeti yaada ammaan tana kanarraa fuunee asiin immoo misirri haga bilchaatu goommana keenya janaan xabbasna goommana baay'een bilcheessinu asitti egunoo sugoon keenya haala bareedaa ta'een bilchaatee jira maashaallah tabaarakallaa kanaafuu misira keenyatti goonee isa aqulaallaa osoo bishaan itti qicin jalqaba kana sirritti aqulaallaa kuno haginni sirritti xibbis jedhutti itti qadaanne saniin booda asiin immoo maxbashaa achirratti saqqalaatii jiranii guddaa diqqaa kana goone gadiqqa kana goone garuu goommanni guddaadha ni gaafin gaafsaa hin beekne haa ta'uti ammaan tana zayitii keenyatti godhanna zayitii kanatti gooneet egas booda kaarotii fi shunkurtiitti nadha bilcheessuu osoo hin taane diqqoomsii xabbasuu barbaade goomana gurraacha garmalee bilcheessuu osoo hin taane jechuudha kanaafuu ammaan tana kaarotii fi shunkurtiin egaa bilchaateen booda goommaan itti goona maxbashaa guddaa fuudhee osoo munajjaan diqqaa fuudhee hin taane amma guddatti jijjiiraa jirra akkuma argartan kana maxbashaan lamaanuu aynama tokko kurree hin qabu garuu mootu ka guddaa kana wayya qo'e jennee garana deebisne asitti misira keenya ilaalaa kuno haga tokko gadi bilchaataa jira goommanni misirri keenya illee bilchaatee jira kanaaf ashaboo itti goone ashaboo yookaan immoo soogiddaa itti goonaa eegasiin booda immoo garana deebine kuno waliin dhoofna bilchaatee jira jechuudha obboleeyyan kiyyaa maaliif dhaabaa waraabne waan ta'eef viidiyoo maashaallah tabaarakallaa kama kanamatti tolu agartanii waxiin waaw maashaallah ammaan tana maal goonaree mi'eessituu jiraatiin goona hoo jiraatiin immoo rakkoo miti ammaan tana soo gaditti goonee jirra waan ta'eef asitti illee goommanni keenya naga tokko gadi du'ee jira garmalee bilcheessuun barbaadu kanaaf ashaboo ammallee asitti goona sani booda qaaraa keenyatti cirrii irraa baasnee nyaachuudhaaf qophii taasisna jechuudha hordoftoota kee viidiyoon kun akka isin dheeratu argeeti jira garuu dhiifama isin jecha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti egaa laayikii gochuu hin dagatin akkuma viidiyoon kiyya isin bira ga'een jechuudha soo guddaa itti goonee onni itti goonee soo guddaa misoo gadi duritti godhee jira ammaan tana meestuu itti godhee kinoorii itti godhee egas booda waliin geennee kuni bilchaatee jira waxiin durallee bilchaatee jira maashaallah tabaarakallaa biddeenni keenya irraa bahee jira egaa mana harmeetitti haala kanaan dalagnee laaqana bareedaa ta'e amma irbaata illee hojjettu jechuudha maaliif laaqanaaf irbaata akka ga'utti akkanatti barkatti godheetiin hin dalage kanaafuu asitti illee soo godda keenya goona wanni illee bilchaatu garmalee akka inni bilchaatu waan hin barbaanneef xibbisima goona waxii ayinaa sadii wajjannee haaluma salphaa ta'een yeroo takkatti goone namti tokko ganama illee gootanii galgala illee na'ina ganama silaa ganama galgalaaf immoo guyyaa walitti godhaa bakka takkatti gisee guyyaa gootan san jabaa isaa godhaa galgalaaf isin ta'a keenyattoon keenya asitti dhiyaateera sukkaarratti goonee kunoo asitti naqne asitti immoo biddeena kiyya haala kanaan dhiyeessee jira waaw maashaallah biddeena kiyya akkamitti akka laalte ummiini gaafadha yaada isi maashaallah tabaarakallaa haala kanaan dhiyeessinee jirra jiddumaan immoo yaada isii gaafadhee walitti deebina asitti immoo darrasni kiyyaa maamaan tolchiteetti biddeena tana gisee isin viidiyoo waan waraabaa jiru see aadaa waraabaa jiru akkanatti irra dirdirtee amma waraabaa fatudha jirti kunoo baasaa jirti jechuudha ol fuutee dadhabdee nannatu irraa baaseef cinaa maashaallah wallahi qaawwa son godhin tolchite hedduu dinqisiifadhee jira meelaalaa isiniyyuu qaawwa takka hin qabu jechuudha nama guddaa jalayyuu qaawwa ta'an isin qaawwa hin qabu gisee biddeena tolchee geessu dhumarra akkanatti bixxilee ni tolchisiisa kunoo maashaallah bareedu bixxilee kanaafuu akkanuma nyaadhaan hojjete tokko nuu kennaa turte jechuudha kunoo maashaallah
akkanatti nyaadha itti dirqamaa jechuudhaan anamma nyaadhu hin jaaladhu biddeena gogaa waan jiruullee nan jaalattu faasiin jetti akkanaan hundaafuu hiraa turte maashaallah tabaarakallaa kunoo akkanatti tolchitee jirti hordoftoota kiyya maashaallah jedhaani egaa viidiyoon kiyya gara xumuraa ga'ee jira ittoon kennallee nu tolchamne ittoo yookaan wadii kennallee tolchinee raawwanneetii jirra جدمان يا دم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كيف عنده عجائب ولا ما شاء الله ما شاء الله ما أسقفنا تلتي مو ما أنا كيدت اللي أكل ما تلتي ما فرد سدي كنا فكر أك أنجالت تلتي تقول أك أنجالت تبريد إلى ولا راجل وما ولا أكم تبيت قالوا إلك يتنا إيلن توكو ما بربوس إيلن توكو ما لول تعالتي إيلن أك إيلن لين أباس لي سباتي جراني إيلن تي ما شاء الله نتشلا أكم أنتم تبريد ما شاء الله يو فردس الله سيد فردس نانزل فردس بربادة أنا بنجالة تقول ما في جالا ما لي بنجالا أسيني أتاني سبحان من بوتو أما كما بدين أربع سريت وتي من تاو بدين هبي أربع سريت وتي أنا جالا كونون agartanii miti sagalee ummiti ya bakka wallahi akkan hojjadhu heddu haamile natti horti aasaa isitti irraayyuu isinii gala egaa kanatti hundaa raawwanneen booda kunoo laaqana haala kanaan dhiyeessee jira jechuudha obboleeyyan kiyya kunoo biddeen akka namatti tolu agartanii maashaallah tabaarakallaa egaa ijoolleen baay'een keessan jalqabaa haga dhumaa biddeen gizee tolfamu gizee bukeessitu irraanatti agarsiise baay'inaan jettanii tana durallee waan hojjedheef callisee yoo barbaadan amma yeroo jalqabaa irraa lixii bukeessuu fi akkamitti akka qabsiitii godhu akkamitti akka tolchuu isinitti agarsiisa inshaallaa viidiyoo malaayikii sheer gochuu hin dagatinaa isini akkanatti laaqana keenya dhiyeeffanneeti jirra akkanatti waaw maashaallah kennettoo kennallee kunoo egaa laaqana keenya akkana dhiyeessine kennettoo egaa viidiyoon keenya أقلته ما تفيت من جالتنا ربنا بقدرتنا في تواجدنا ورزق اسمي هابا اسمي الله اسمي جدا هل كان كيري كيسنا أبولا من كيسنو أما اللي لايك شير قلتو هندقتنا إيجا نجح نابولا سنجا هندي كيسنو باي باي